Sabni itti san qabne nagaan qabaatu. Kun bara dheeraadhaaf hubannoo sabni guddaa, sabni xiqqaa fi sabni bal'aan bakka jirutti qabatee ittiin jiraachaa jiru. Sabni akka Oromoo erga nagaa dhabees yeroon darbeera. Uummanni Oromoo uummata guddaadha. Uummata nagaa jaalatu. Haa ta'uutii uummatichi qe'uma isaa keessatti nagaa erga dhabee jaarraan tokkoo fi jaarraan walakkaa lakkaa'amee jira. Nagaa kana deebisuufis wareegamni ulfaataa jaarraa tokkoo fi walakkaadhaaf kitimaamaa jiru ammallee itti fufee jira. Har'allee nagaa Oromoo deebisuudhaaf qabsoon eegalame walakkaarra ga'ee jira malee galii isaa xumuraan geenye. Qabsoo kana keessatti humnoota wareegama ulfaataa baasaa jiran keessaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna tokko. Humni kun har'as wareegama ulfaataa sana baasaa jira. Sochii waraana bilisummaa Oromoo gama Oromiyaa lixaa jiru maal keessa jira? Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana jiroo uummata bal'aaf dhaamsa akkamii qaba? Gaaffilee jedhaniif deebii argachuudhaaf gama hooggansa waraana bilisummaa Oromoo godinichaarraa iyyaafadheen jira. Har'a kan hin qabadhee dhiyaadhe ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godinichaa Jaalmarroo Dirribaati. Jaalmarroo Dirribaa akkuma kanaan dura ijjannoo waraanni bilisummaa Oromoo fi nagaa Oromootiif qabu nu ibseera. Ummati Oromoos ijjannoo isaa daran jabeessuudhaan warraaqsa bilisummaa daran afuufee qabsoo sanatti xumura gochuun akka irra jirus dhaamsa dabarseera. Gaaffiif deebiin Jaalmarroo Dirribaa waliin godhe wallee kana booda isiniif dhiyeessaa nu waliin tura. Qopheessee kanan dhiyeesse Annaabasaa Waaqjiraati. Barbadatti buute, madate manasa, saba oofte
Nama gadum bekne, osadu pigote, salponi salpane, rajari darbete duru dub damuru, ari tibasi adunya nabaru, rabbi budi dimtir kaduni, oromoni lalu duba sademi, egair kadase, ewarra goro, ramajiri tite, ilani kageru. Aye jalmarro edduu galatoomi toorarratti argamtee waan nuti gaafannu nu deebisuudhaaf dhiyaachuu keetii fi mee yeroo ammaa kana haalli waliigalaa naannoo sana jiruu fi sochiin waraana bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatu nu ibsime. Aye sinis fayyaa ta'aa baga jiraatanii haalli waliigalaa naannoo kana jiru sochii waraana bilisummaa Oromoo wanti jijjiirame tokkoyyuu hin jiru. Anuma durii fi haala hamtuu keessa dabarree eegumsa hedduu hundeen nu balleessuu nutti haggaammate sanarraa dandamannee hanqinoota nu mudatan tuffachuuni garuma kaleessa erbuu itti seennee bilisummaa saba Oromoo kanaaf jecha wareegamuma kafalamuu fi gabrummaa bara dheeraa nurra turte kanatti xumura gochuu fi waan nurraa eegamu akka waraanaatti dalagnu sana dalaguutti jirra. Yeroo dheeraa waan silaa duulaa diinarraas hubannaa dhaba saba keenyaa qabsoo bara dhufaa dabraa hiree wareegama ilmaan Oromootti iggitii gochuu fi guzuunfuu dadhabuu nu mudateenii kaloonni kun silaa kaduriirraa baratee waan isaaf malu wareegama ofii kaffaletti xumura ofiisaa godhachuu qabu kabara dhufaa dabraa isa dabre irraa baratee hamiilanaa kana nu harkaan bahu ni xumuranna jenneetu turre irra guddaa kuni diina keenya biraayyuu osoo hin taane caalmaatti uummata keenya biraatii rakkoo jabballoota afaan mi'aahanii sabni kuni waan barbaadu argateera qabsoon goolabamteetti bilisummaan dhufeera jechuuni hawaasni keenya karaa gabaabduurraa silaa daandii dheeraa deemaa dhufee xumura itti godhachuuf obsa xiqqoo tokko isa gaafatu dhabeetu kallattii gabaabduun gara bilisummaatti baana jechuuni dabuu mul'atte irraatii waraanni bilisummaa Oromoo gaaga'ama guddaa keessa seeneetu ture. Ammoo haa taatu ejjennoo warri qabu ilmaan Oromoo waan barbaadan beekanii fi maaliif akka ala jiran beekanii qabsoo kana oolchuu irratti of kitinnee sanaan ammoo milkiis argannee wareegama silaa kafaluu mallee bakka kaleessa wareegama kafallee bira dabarretti nu deebisuu guddaallee nu mudatusi keessa dabarreerraa haalli amma jiru gara tofachuutti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waraanaa hidhannooti harkaa qabaa lolachuudha danda'a wareegamaafis of qopheessee maaliif akka ta'us ni beekaa. Kana gidduutti baay'ee kan gaaga'ame hawaasa keenya hawaasa nagaa jaalatu harka duwwaa jiru hojjetatee jiraatutu dhumaatiin hin malle irra gahee hanga ammaallee ka jiru gama waraanaa caalaa gama uummata keenyaati duutii hidhaanii dararamni silaa
baruma mootummaa hanga ammaa seenaa keessatti Itoophiyaa bulchan Oromoo irra ga'e takkaa yoo wal bira qabnee ilaalle gahee hin beeknetu amma gahaa jira waggaa tokkootii asitti haala kanatu mudatee kana dandamachuutti dandamannees jirra rakkoon gama hawaasaa jiru garuu ammayyuu duutii hawaasa siviil ta'e harka duwwaa jirurra gahaa jiru hin dhaabbanne wanni waliigalaa gaa kallattii kamiinuu Oromiyaa keessa jiru kanadha fakkaata ajjechaa hama uummata nagaarra gahaa jirutu jira. Miidiyaan adda addaa kanallee akka yeroo kaanitti gabaasuutti hin jiru. Quunnamtiin hawaasummaa hedduunis ugguramee yookaan ukkaanfameetu jira waan ta'eef uummanni keenya dukkana hamtuu yeroo baay'ee ulfaattuu ta'e keessattidha jireenya isaa gaggeessaa jira wanni waliigalaa jiru isa kanadha. Gidduu kana Abiyyi miidiyaatti dhiyaatee karaa keessumaa karaa lixaa lola jiru to'achaa jirra humna jirus nagaas buusaa jirra waan jedhu wayii dubbatee jira kanarratti yaada maalii qabdu sin? Kun egaa amaluma agartee yeroo dheeraa fi miidiyaa adda addaa irratti anillee uummanni keenyillee namni kaani jara kana ajjeeffatu hedduun illee dhagahaa ture. Yeroo barbaadan itti ta'anii waraanni bilisummaa Oromoo naannoo gadhiise badee bosonatti galchine ariinee biyyaa baasne torbee tokkotti harkaan qabannaa ji'a keessatti achi wanti kun deddeebi'eetuma dubbatama kunis waan sanarraa adda ta'e tokko hin qabu waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa isaa waliin wareegama qaalii kafalaa naannoo jiru irratti lola ittisarra immoo darbee haleellaa gara rakkoo naannoo kana jiru xumura itti gochuutti falmaa hadhooftuudha gaggeessaa jira. Inni kun hawaasa keessaati silaa ka dhagahamuu qabu. Uummanni naannoo kanarratti waan jiru ukkaanfameetu jiraaf malee carraa argatee dubbate achi haasa'amu sanaa baay'ee kanarraa fagoo faallaa ta'uu namuu hubachuu ni danda'a ture. Ammoo nama faallaa kee dhaabbatee jiru tokkorraati akkuma titiisarraa damma hin eegne titiisni yoo gaaguratti galee bifa kamiinuu waggaa meeqa yoo eegdellee gaaf tokko yoo deemtee baasuuf jette waan raammee argitaan alatti dammi hin argamu maal jennaan uumamaan dammeessuu hin danda'u. Kunis nama faallaa kee dhaabbaturraa yoomiyyuu taana wanni ati dhageessu waanuma akkasiitii kan akkasumatti si ibsaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo darbe karaa adda addaa diiguuf itti aggaammatame sana keessaa bahee dandamateera. Dandamannaa qofa osoo hin taane ofirraa qolatee immoo lola mataa isaatiin qophii mataa isaatiin ofirraa loluu sadarkaa irra danda'utti ceheetu jira waraanni bilisummaa Oromoo. Eegumsi yeroo sanaa silaa akkuma silatti ibsuu yaaletti gama diinaa qofaan hin turre hubannaa dhabiis akkuma kaase sana carraa bara dhufaa dabraa sana liji yaasuurraa kaasee bara xaaliyaanii uummanni Oromoo lolee xaaliyaaniin illee gaafa biyya gadhiisu saba lakkoofsaan hedduu ta'e aangomsuu barbaade sanallee of jala dabarsuurraa kaasee hanga bara dargii egaa salaalee waan jedhe tokko qabaa safarii ilma bantii of eeggadhu jarri sigantii jedhanii akkitti gaa sirbaan nama gorsantu ture booddee immoo yaa safarii ilma bantii si mar'achiisanii akka hoolaa dhaltii jedheetti mammaake carraa achiinu darbee kaasee bara mootummaa ce'umsaa addi bilisummaa Oromoo waraana guddaa qabu dandeettii loltoota muuxannoo akkasumas beekumsa ogummaa qabanii hedduu qabu carraa garuu biyya qabachuu dadhabuuni of jala dabarsuu hanga eengadda kana hundumaarraa baratee yeroo ammaa kanatti fincila diddaa gabrummaatti xumura gochuu danda'u warraaqsa sabaa gaggeessaa ture of harkaa baasetti rakkoon akkasii dheertuutu nu mudatee jechuudha.
kana hundumaa dandamachuu qofaa miti ammas deebinee wareegama biraa kafaluu fi qabsoo biraatti gaggeessuu itti fufuu fi qophii hundumaa dandeettii hundumaa fi ga'umsa hundumaanii ofirraa qolachuurrallee darbee sagantaa mataa isaatiin socho'ee loluutti jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf gaaffii na gaafatte sanaa fi deebiin kiyyaa dandamannaarra sadarkaa darbeeni humni waraana bilisummaa Oromoo haa of ifichee jiru siin jechuu barbaada. Akkuma ati kaafte waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaa mootummaa Itoophiyaatti qawwee lafa kaa'anii galanii yeroo ammaa bakka adda addaatti faca'anii gargaarsa dhabanii rakkina adda addaaf saaxilamanii jiru. Kana laalchisee waan jedhu qabdaa? Inni kun egaa waan jechuu danda'u hin qabu. Deebisnee illee walitti mammaakuullee taate jaallanuma keenya kaleessaa sana akkanaan goyoonfaman malee hima didaanii du'an diduu ka'esantu waan isaan mudate natti fakkaatanii kanuman siin jedha. Gama kaaniin rakkoo uummata Oromoo ragaa jiru kanaa fi gaa ture walumaa galatti buqqisuudhaaf sadarkaatti uummati haa ta'u hayyoonni maal hojjechuu qabu jettee dhaamta? Ayyeegaa wanni jechuu barbaadu bara dhufaa dabraa carraa arganne hundumaa keessatti ejjennoo silaa ganamaa qabaanne sanatti iccineetu haalli kamuu raafamni kamuu bubbeen kamuu yoo dhufe gowwummaa wallaalummaa siyaasaa garraamummaa Oromoonii yeroo hundumaa lolee xumura irratti guduunfaa gochuu dadhabuu sana keessaa of baasanii xumuratti godhamuudha qabaa. Keessumaa namoonni keenyi gara diidaa jiran silaa biyya faranjiitti jiraatanii biyya beekumsi qaroominni akkasumas teknooloojiin adda addaa guddinni adda addaa keessa jiraatanii biyya sana keessa jiraachuu qofaa osoo hin taane guddinaa fi qaroominni biyyi sun qabaatte siyaasaa fi dimokiraasiin biyyi sun keessa jirtullee waliin guddachuudha qabani. Namni waa barbaadu tokko waan xiqqoo tokkoon hin goyyoomu politikaal neefiitii akkanaa keessan seenu maaliif wanni yeroo darbe ta'e dibbeen kaaname wareegama har'a kafalaa jirru daa'imni fichuun dhiigatti dhangalaasuu jirtu kanaan nu gaheeraa jechuu qabsoon burjaajii keessa akka seenu taasifameeraa jechuu dubbachuutu narra jiraatin dubbadhaa malaatu jira yoo ta'e qarqara hooquu fi madaa sanaa hin fayyisu mala'uudha qabaa jechuu. Kanaaf gama diiyaaspooraa irraa fi rakkoon akka sanaan argame wanni har'a silaa wareegamni kaffaluu hin malletti nu galche guddaanii hawaasa keenya keessaati ka'e qaba waan ta'eef komii osoo hin taane wallaalummaan gama kanaan baraan nurra jiru cabee keessaa bahuutu nutti jira jechuun barbaada. Yeroo hundumaa Oromooni wiirtuu lafee dugdaa biyya Itoophiyaa kanaa ta'e osoo jiru waan isaa maluu fi kabajaa isaatii maluu argachuu dadhabe. Abbaa bunaa ta'e osoo jiru qola bunaa dhuguutti jira jechuudha. Silaa hansaa kaga'e harkaa qabu akkatti qabateettiniini qabeenyummaa abbummaa sana mirkaneeffachuu dadhabuurraa jechuudha. Har'a magaala ofii keessatti akka saree bataskaana yookaan masjiida seenteettidha qaaneffamee salphifamee ifatamaati jira jechuudha. Uummata akkasiiti harkaa qabna. Lolee diina ofii ari'eetu irraa deebi'a. Diinni keenya garuu lafa taakkuu tokko gaafa argate alaabaa ofii mallattoo ofii irra dhaabeetu nama gabbisiisa. Siyaasa hangana wal caallee jechuudha warra nu gabroonfate waliin. Ilmaan ammaa gama adda addaanii qabsoo Oromoo kana gara dabarsanii warraaqsa sabaa qolaasanii piroojeektii konispaayireesii guddina yeroo ijoollummaarraa kaasanii akkaataatti Oromoo cabsan keessatti warra guddifame jechuudha. Afaan Oromoo dubbatan malee. Kanatu yeroo hedduu beekaa ofiin jennaa kana garagalchine ilaaluu dadhabuurraatii ilmaan keenya yeroo hundumaa lafee taksisiisaa dhiiga dhangalaasisaa umurii kichuunii jireenya dhorkatuu jirra. Kanaaf uummanni ala jiru qaroominaa fi beekumsaa biyya keessa jiraatu qabaachuu danda'u turre jira ofii walii sammuun qaroomuu turre jiraata. Dooktara ta'ee garuu kallattii injinara ta'ee kallattii Oromoon tokko. Qabsoon bilisummaa sabaa kun irra adeemu akeekuu hin dandeenye hedduutu jira jechuudha.
dandeettiin keenyi saba keenyaaf hin taane yoomiifuu eenyuufuu ta'uu hin danda'u. Ammoo haala kamuu keessatti immoo harca'ii adda addaa mudate keessatti immoo warri ejjennoo ofii qabaatee qixxoomina qabaatee har'allee waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbachuuni woboo bakka jirutti gargaaruuf nu bira dhaabbatuuf jiru galatallee qabdu jechuu danda'u. Maal jennaan nu hunduu galanni keenyi yoo sabni kun bilisa bahee nagaan galee ijaan argu yookaan sanaaf wareegamu galanni eenyuun galateeffatu hin jiru. Dirqama dhaqabnaa mirga dhimmooti. Isin waraana taatanii mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbattanii lolaa jirtanii hawaasti sadarkaa adda addaa jiru yoo maal godhe humna isinii ta'uu danda'a? Baay'ee fayyaa ta'eegaa yeroo hundumaa wanni jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga namaa dhangalaasuu fi suusii yookaan araada hin qabu. Dhiiga isa dhangalaasuu warra dhufe ofirraa ittisuutti kun hundumti ta'e waan ta'eef aadaan biyya Itoophiyaa impaayirichi kana keessatti aangoo barcuma siyaasaa karaa nagaa walii kennuu takkaa ta'eef hin beeku hin jirusi kanatu hin jiruu fi warri qawween nu bulchu qawween nu fite qawween biyya kana qabate yeroo hedduu waan isaan odeessanii fi afaan isaanii irraa bahu tokko dubbatanii lammataatti qawwee dhufnee qabsaa'aa qawweetiin nu buusaa ta'edhaan gama adda addaan wanni isaan jedhani hundumtiyyuu akka qawwee kaasnu nu taasise waan ta'eef Oromoon waraana jabeeffatuudha qaba. Yoo sana ta'uu baate nagaan jiraate dhugumaan gama nagaan immoo aadaan biyyittii keessatti nagaatii fi barcuma siyaasaa walii dabarsuu fi ka injifate saba ofii bulchuu danda'u jiraate immoo Oromoon dhaaba siyaasaa isaa jabeeffatuudha qaba. Kanuma wanni dhaamu yeroo hundumaa odeessine yeroo hundumaa iyyine hiika hin qabu. Dubbannee dubbiin bara dheeraa dubbatamaa as ga'e hojjennee keessaa baanu. Jijjiiramatu jedhamee bilisummaan dhufeedhamee waggaa tokko jijjiirama jedhamee fi bilisummaa jedhamee asitti ilmaan Oromoo osoo hin hidhamiin diida qe'ee irratti jeefamanii bara hanga ammaa ijjeechaa waraanni mootummaa taasiseen wal bira qabdee olaalte lakkoofsisaa hedduu takkaatuu nu mudannee jechuudha. Qabsoo biraatti nu seessiseera ammas. Karaan nagaa suni duraanuu hin turre. Jijjiiramni as dubbadheeraa duraanuu hin jiru. Maaliif jennaan kamiin itti cite kalaamshee mana hidhaa keessatti diida bahee ijjeefame kamana hidhaa keessatti ijjeefame fedhiin qeerroo kaleessaa daandii gubbaatti dhiigni dhangala'e hundumti isaatu namoota amma aangoorra jiran kana mormuutiin ture jechuudha. Warri kun hundi isaanii kaleessa yeroo adda addaatti gaafatamanii warraaqsa kanatti qoosaa warra ture haslabboota warra jechaa ture yoomiyyuu duubatti hin deebinu hin jilbeenfannu waan akkasiin Itoophiyaan hin diigamtumaan warra jechaa ture jechuudha. Warruma kanatu aangootti dhufe malee warruma kanatu achumatti wal jijjiire malee qaamni siyaasaa biyya bulchisuun bakkaa hin taane namoonni waan sana gochaa turanii achumaa achitti naannoorraa naannootti bakka jireenyaatti tottolfatan malee jijjiiramni duraanuun turre namni hedduun amma jijjiiramni kun gara fashaluutti deemaa jechuutti jira. Jijjiiramichi waan fashale hin qabu durumaanuu hin turre waan ta'eef wanni hin turre wanni hin dhaabbanne hin jigu. Kanaafiyyuu kaleessumaayyuu jijjiiramni hin turre har'as hin jiru qabsoon gidduutti daguutiin dhaabbatee ture gara deebi'ee warraaqsi kaleessaa ka'ee Oromoon waan isaa malu argachuuf qophii ta'utu irra jira hojiin immoo argisiisutu irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waadaa isaa yoomuu hin diigne hin haalle duubatti hin deebine sanumatti jira jechuudha. Uummanni Oromooti kanumatti deebi'uutu isa baasa. Yoo sana ta'uu baate naannoorraa naannootti gandarraa gandatti mana ofii keessatti rasaasaa wal dhalamee du'aa kanumatu immoo jira kanumatus isa eeggataa jechuudha. Yeroo hedduu yoo dhageessa ta'ee obsa fixannee obsan qabnu kan jedhutu aangawoota mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhan irraatii dhagahama. Obsi dhumate suni har'a hojiitti hiikame ilmaan Oromoo dhiigni dhangala'aa jira jechuudha.
Oromoon kana ofirratti ilaallachuu hin dandeenye yoomiyyuu rakkoo kana keessaa bahuu hin danda'u. Taansi kiyya kanu. Ayyee fayyaa ta'e gaaffiif deebii keenyarraa xumuruudhaaf dhumarratti wanti jettoo jiraata. Ayyee fayyaa ta'e gaaddisi uummanni Oromoo wal malee hin qabu, of malee hin qabu, waraanni bilisummaa Oromoos qabsoo ofitti hirkannoo mataa isaa irratti fi saba isaa irratti hirkate gaggeessa waan ta'eef akkanuma nu bira dhaabbadhaa nu jabeessaa sabni biyya Itoophiyaa keessatti gaggeessamaa jiru sabni hedduun of ijaaraa jiru hundumtiyyuu qophii qaba. Gaafa rakkoon dhalate sabni qophii hin qabne yoomuu sabuma Oromooti. Kanaaf haqabda waraana bilisummaa Oromooti. Qawwee harkaa qabnu kana injibbiinaallee tuffatiinaallee yoollee waan tokko ta'uu dadhabee boru dhibbiini wal eeguuf of eeguuf illee nu fayyadaa jechuun barbaada. Dubbiini furmaata ta'uu dideeraa hojiimatu nu baasa waan ta'eef dubbii dheeraa waan nu godhuun qabu warraaqsa kaleessaatti deebinee qaanii gabrummaa keessa jirruu fi rakkoo siyaasaa fi waraanaa nu mudatee jiru kana keessaa bahuu qabnaan taamsuma kiyyaa kanumaan qabanis jaalatee fayyaa ta'e. Biyyi kamiyyuu kabajaa olaanaa kan argatu humna ittisaa kabajaa itti horu yoo qabaate ummanni Oromoo kan diina jalatti kufee rakkoo adda addaaf saaxilamaa tures ittisa jabaa waan dhabeefi. Ummanni kun ittisa isaa hagan jabeeffannetti humna jabaa isa eeguu fi nagaa isaa kabachiisu hagan qabaannetti gara fuulduraattis nagaa jiraachuu hin danda'u. Ummanni kun nagaa ijaa jaalateef nagaan isaa eegamuu hin danda'u. Kanaaf bakka jirutti humna isaa ittisa ta'ee isaaf dhaabbatu kan akka waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuu fi guddifachuu kunuunsifachuu irraa eegama. Gaaffiif deebii jaalmarroo dirribaarraa akka hubannettis haalli ammoo Oromoon keessa jiru rakkoo ulfaataadha. Ummatichi rakkina kana keessaa bahuudhaafis furmaati inni qabu didee qabsoo isaa jabeessuudha. Kana malees hojiidhaan jabaatee irra aanuutu irra jiraata. Akka jaalmarroon dhaamettis warraaqsa kaleessaatti deebi'anii rakkoo keessaa bahuudhaaf qabsoo olaanaa finiinsuun barbaachisaadha. Sagantaa keenya waan hordoftaniif hedduu galatooma. Yeroo biraa aga walitti deebinutti qophiin keenyarraa kanumaan xumura. Nagaatti.
Yaasin inni ibnu.